Ana kan keessatti waa'ee dajjaaleennu akkamiin gad dhufa yoo gad dhuuf kan maaliin gad dhufa fitnaa fi balaa isaa akkamiin jala ba'anii waan jedha waan adda addaa qabadha waan san dhiyaadhu foloo fi dajjaal jechuun eenyu dajjaal masiih dajjaal jedhamumaan beeka. Masiih dajjaal jechuun ammoo masiih sobaati akka jechuuti. Masiihni inni dhugaa ammoo nabiyullaahi Isaa alayhi salaam. Masiih dajjaaliin kun inni nam gara yoo qiyaamaan geetu gabba'uudha. Nam kan ammoo yahudoonni gaaf durii Isaa masiihii sobaa jedhanii masiihin keenya ka dhugaa gara nu dhuuf jedhanii aga amma eeguu jiran sun milikkee tokkaan ammoo mallattoolee qiyaamaa gurguddoo kudhanaan keessallee talammaffaati. Jechi dajjaal jedhu hiikaan isaa sobaa yookaan gowwoomsaa akka jechuuti. Inni kun ammoo gara amantiilee biraa fakkeenyaaf amantii kiristaanaa keessalleetti antikiraayist yookiin ammoo hasetenyoo masiih jedhanii akkasii beekanii jechuun nabiin sallallahu alaihi wasallam waan dajjaalii wal qabata waan jedhanii eegii ilmaan namaa yookaan nabi aadamii uumame as fatanaan yookiin ammoo gaargalii akka gaafa ummata dajjaalitti dhufuu sun qunnamuu takka ilmi namaan qunnamnee jedhan. Ammallee duuba namni kunini gizee gartee addunyaan gaargal kee jiru jechuun gartee gizee namni cuftii gaargalaaf cinqii mataa ofii qabu kaamallee waraanii fula cufa baay'atu akkasuma imaanii nama gabbu fakkeenyaaf akkuma yeroo nu kee jiru kan yeroo akkan fakkaatti keessa gad dhufaa jechuun nama hune. Duub gaafa addunyaa gad dhuuf gize jalqaba maanu fiin jedha an ergama rabbiitii ofiin jedha achaamoo xiqqoo ture anummaanu rabbi yookaan anu waaqedhee labsataa jechuudha. Duub nama waan inni jedhu kan irra fudhate badhaadhiin gargara kennaaf qabeenya gargara nama immoo irra dide beelaaf dhiphuutti itti bu'u gaafas foonni fatana waan ta'an. Duub tun cufa fitna dajjaalit akkuma rasuulii sallallahu alaihi wasallam jedhanii fitnaan yookaan ammoo gaargalii akka uummata gaaf dajjaalitti dhufe sun lafa hin jiru jedhan suni fitnaan isaa jajjabduudha jechuudha. Rabbiin ammoo fitna isaa jala nu haa baasu. Hordoftootii isaa ennuu fa'a jennee hordoftootii isaa jalqabaa warri Yahudaat hagaaf qaraatu nabii isaan masiihii dhugaa godhe rabbiin ergee masiihiin itti jedhanii didanii is kan eegachuu jiran kanattu duukis bo'ee is hordofaa jechuudha. Akkasuma immoo kiristaanota garii haisaa fi nabii isaan irraa wal dha'an akkasumallee nama imaanii isaa gad bu'aatii fi nama akka malee qabeen jaalatu qabeenyaan gowwoomsee waan hordoftoota isaa godhatuu fi warra kana kanattis hordofaa jechuudha. Hayya duuba akkasuma chaanal kan keessatti waa'ee dajjaaliiwwan wal qabata waan dhufiitii isaatiif warri mootummaa Israa'el kaamma tana kunini qophaa'u jiruuf akkasuma Ameerikaalleen akkasuma immoo biyyoonni dhiyaa hundi waan kana tumsuudhaaf karoora isaan baasuu jiranii fi waan isaan ammoo uummata Gaazaa irratti geggeessuu jiran ammallee uummata addunyaa irratti waraanaa fi akkasumas digital ID yookiin ammoo gara digitaalitti nam cufa fiduudhaan yookiin ammoo magaala adda addaa kan digital taate ijaaruudhaan uummata kan gara isaaniitti kontirool godhanii harka isaanii jalgalchan achi booda dajjaal simannaa godhuudhaaf qophii isaan godhaa jira waliin laalla. Faa waan tanaa wal qabata qabadhee waan gadiin dhiyaadhuuf chaanal kan saabskiraayib godhaa maatii chaanal ta'a hordofa saniin jedha nagaan tura.